Dargaggeessa fuudhee bultiin godhatiniif shamar heerumtee bultiin godhatini viidiyoon kun isin ilaalata. Share copy link repost waliif godha akka nama hedduu bira qaqqabu. Ani yeroo hedduu wanti akka isin naaf hubattan barbaadu fuula keessan kana dura dhufee ka isinitti haasa'uuf. Isinirra waa beeketi miti. Isinin gahu wallaalaa isinirraa gadiiti. Kana beeka. Garuu haalli nuti amma keessa jirru kun dhaloonni amma keessa jirru kun miidhaan walirraan gahaa jirruu fi rakkoon amma nuti keessa jirruuf biyya namaa irra faffacaanee biyyoota hedduu keessa rakkataa jiru dhiiraaf dhalaan keenya eessaa akka ka'e rakkoo kana furmaata yoom itti kennina waan jedhurraa xiqqoo waan naaf hubatame isiniif qooduu waan barbaadeef. Dargaggeessi tokko yookaan dargaggeettiin takka bultiitti seenuun dura bultii godhachuun dura waa baay'eetu barbaachisa. Bultii kanamaaf ijaaru Rabbi. Bultii kanamaaf ijaaru Rabbi. Kanamaaf tursiisu Rabbi. Nuti garuu wanti godhuu qabnu dirqama nurra jiru baachuu waan nu barbaachisu godhuu umriin keenya gahuu gaafa bultii tanatti seenne bifa kamiin abbaa warraa kenna yookiin haadha warraa kenna qabannee wajjin jiraachuu dandeenya waan jedhu osoo bultitti seenin dura itti yaaduu danda'u qabna. Namoonni baay'een onlaayinii irraan bultii waliin ijaaratan akkuma aggaxaamii wal baratanii feesbuukis ta'e karaa garaagaraatiin wal baratanii bultii waliin godhatan. Eega bultii tana waliin godhatanii garuu ji'a 5-6 osoon gahin bultii san deebi'anii diigan. Rakkoon isaan bultii tana diiganiif maali jennee yoo yaadne osoo bultitti seenin waa hubachuu, waa barachuu, itti yaaduu, bultiidhaaf qophaa'uu dhabuudha. Of course waan isinitti guddaa yoo jiraate dargaggeessas ta'e dargaggeettiin takka bultii godhachuu yoo barbaadde ila osoo bultii san keessan seenin dura waan bultii saniif barbaadu waan bultii teetan umrii sii dheeressuu danda'u wahii yaada gaarii, hojii gaarii, kaayyoo gaarii akkasuma mallaqa dalagdee waan si barbaachisu wahii carraan siif godhe biyya nama jirta indo gongoriin hin gowwoomin itti fayyadamii bifa bareedan jiraachuu yaadi si galee dalagi waan si barbaachisu harkatti qabadhu umriin kee bultiidhaaf si haa gahu nama jaalattuuf nama amantu nama si amanuuf nama si jaalatu wajjin jiraachuu filadhu. Shamarran keenyas ta'ee dhiironni keenya gizee hedduu miidiyaa kanarratti wanti nu miidhaa walirraan geenuuf tokko yoo jiraate wal amanuu dhabuu yaada gaarii waliif qabaachuu dhabuu jaalala waliif qabaachuu dhabuudha. Inni sun maalidha amma fakkeenyaaf akkuma beeku shamarran biyya namaa jirtu irra baay'een isii umrii 20 fi 25 jidduu jirti. Ati ka jiraattu ganaa 25 irraa waggaa 60-70 yoo rabbi umurii si dheeresse. Garuu simmeetii yookaan fedhii yeroo dhabsitti dhagahamu jireenya of dura waggaa baay'ee jiraachuu hedduu kana dursitee viidiyoo tokko nama hojii yoo raabde hammeenya tokko badii tokko yoo dalagde wanti ati irra dalagdu kun miidiyaa irratti wanti ati wajjatte haga ati umrii kee kana umrii si hafe guddaa kana jiraachuu hedduu sammuu kee kana rabbasha. Gaafa dhiiras ta'ee shamarri ardha waan jiru ardha keessa jiru tana waan ardha wajjannu tana waan boru nun gaabbisiifne. Yoo waliin haasoftan waan boru ittiin gaabbine waan jireenya ta'e ufduraa si jalaan balleessine waan hiriyaa ta'e bira sin saalfachiifne hojjechuu danda'u qabda sister. Simmeetima yeroodhaaf fedhiidhuma yeroodhaaf sitti dhagahamu laaltee jireenya kee sister dhaamsi guddaan siif dhaamu yoo jiraate ati ganaa umrii dheeraa jiraachuu edda haadha ilmaanii abbaa warraa gaarii bultii gaarii jiruu gaarii haadha soddaaf soddaatii haadha intalaa haadha mucaa ta'uu hedda ganaa ufdura. Arda garuu fedhiidhuma yeroodhaaf sitti dhagahamu jiruu waan kan hunda ganaa kan hunda si eeggatu kana dursitee badii tokko yoo dalagde na amani abbaa warraan itti dabalamtuunis abbaa warraa gaarii siif hin ta'u jiruun ta'eef durallee jiruu gaarii siif hin taatu. Sababni isaas wanti ati arra hojjettu kun miidiyaa irratti wanti miidiyaa irratti hojjetame gaafa namni biraa waan akkanaa kana hojjetame haaromfamee bifuma haarawaan abdeet ta'ee keessuun illee ima yaadatama. Kuni baay'ee keessa keetiif miidhaa guddaa sirraan gaha. Jireenya kee of duraa baay'ee si jalaa gabaabsa rakkoo baay'ee sirraan gaha. Badii garagaraa dalagaa sagalgaalummaa garagaraa dalagaa hammeenya boru si saalfachiisuu dalagaa kuni bashannanuun jedhamu yennaati. Bashannanuu jechuun har'a umrii keessa jirtu kanatti kaayyoo kee baruu ilmaan kee baruu jiruu kee fi jireenya kee baruu gammachuu kee ka baruutiif jettee gaduuf qabdee obsitee kaayyoo gaarii qabattee jiruu gaarii jiraachuuf jettee waan shamarran keenya baay'een hin bashannannaa haga jiru fataa jennaa minaamin short life ingiliffa jettaniit waan hin taane hojjetaa jirtan. Bashannanuu rakkoo miti fataachuun rakkoo miti gin akka itti bashannantuuf haalli ati amma ittiin bashannantu kun waan jireenya kee of duraa si miidhu waan bultii kee of duraa si jalaa balleessu ta'uun qabu bafisum. Gin akki nuti amma itti bashannanaa jiru waan jireenya keenya of duraa nu jalaa balleessuuf kaayyoo keenya biyyaa baaneef waan sammuu keessaa nu haquu qofaa fi qofa. Shamarri takka miidiyaa kanarratti gadi baatee akka feete ta'uu dandeettaa dhiira feete wajjin gara feete galabbaxamuu dandeettaa bakka feete ooluu dandeettaa caffaraa koonsartii sargii garagaraa deemuu dandeettaa. Har'a kana hojjattee of duraaf bultii gaarii qabadha ilmoo gaarii horadha maatii kiyyaan soddaa kiyyaan jireenya kee of duraa
abbaa warraa kee wajjin jiruu bareeda jiraadha jettee bafitsum yaadin na amani jiruun ati ar'a hojjetaa jirtu haala amma siin jedhe kana taanan abbaa warraa gaarii argatuu hin dandeettu jiruu gaarii jiraachuu hin dandeettu sababni isaas wanti amma hojjetamaa jiru kulli miidiyaa kana irratti namni adaara wajjin bashannantu sun hundi isaa miidiyaa kana irratti hojii bashannana malee gaafa ati as deebitee jireenya fi bultii gaarii uf yaadattee as deebitu san namni tokko bakka san hin jiru sister hunduu si jalaa milika silazii maaq yaallabbish nagar amma umrii keessa jirtu kanatti dargaggummaa kee kana fayyadamtee jireenya tee uf dura maatii kee ilmaan uf dura hortu ati haadha dhiiraa haadha soddaa haadha ilmoo haadha maatii bultii jiruu gaarii ta'uu hedda uf dura kee simmeetii kee kaardhaa kana dursiiftee ganaa waan uf dura porososii uf dura si eeggatu kana uf duraan balleessin